Nageenyi keenya sinaa qaqqabu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam ooltan daawwattoota televezyiinii Haamiltan oduu yeroo kanaaf qindeeffanne isiniif dhiyeessaa oduu waliin ani Yuusuf Warqiisaati. Matootii oduutiin ani eegala. Dorgommii quraanaa fi azaanaa idil addunyaa marsaa lammaffaatiin dorgomtoonni Itoophiyaa dubaraa fi dhiiraan sadaffaadhaan xumuran. Fooramiin qorannoo seenaa musliimaa idil addunyaa gaanfa Afrikaa jalqaba Itoophiyaatti taa'amuusa. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa geggeessee murtoowwan garaagaraa dabarsuusa. Godina Buunoo Beddallee aanaa Beddalleetti sagantaan eebbaa barattoota adeemsifamuusa. Godina Buunoo Beddallee aanaa Cooraatti markazni Nuur haafizoota quraanaa 200 ol eebbisiisuusa. Kuufamni waliigalaa baankii daldala Itoophiyaa birrii tiriliyoona 1.4 caaluunsa. Lallabaa amantaa bakka hin malleetti geggeeffamu to'achuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuusa. Dhaabbanni gargaarsaa USAID akka cuufamu Tiraampiin waliigalamuusa. Qaraxa Tiraamp biyyoota garaagaraa irra kaa'an cimaa dhufu hordofee gabaan addunyaa gadi bu'aa jiraachuusa. Kanneenii fi kanneen biroo oduuwwan guyyaa kanaaf qindeeffannee gara oduu bal'inaan qindeeffannetti ce'a. Dorgommii quraanaa fi azaanaa idil addunyaa marsaa lammaffaatiin dorgomtoonni Itoophiyaa dubaraa fi dhiiraan sadaffaa ba'uun xumuran. Dorgommii hifzii quraanaa fi azaanaa dhiirotaa fi dubartootaan Itoophiyaatti marsaa lammaffaaf geggeeffameera. Dorgommicha waldaa quraanaa Zeed Ibn Saabitii fi to'attummaa mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin amajjii 21 bara 2017 irraa eegalee kan adeemsifame yoo ta'u, amajjii 25 bara 2017 xumura argateera. Haaluma kanaan namoonni 1 hanga 3 bahan ifoomaniiru. Firii dorgommichaatiin dorgommii dhiirota gidduutti adeemsifameen hifzii quraanaatiin Muhammad Fuad Liibiyaa irraa tokkoffaa, Yusuf Ashir Kuwaatar irraa lammaffaa, Ahmed Bashir Ameerikaa irraa sadaffaa ba'uun xumuraniiru. Dorgommii hifzii quraanaa dubartootaatiin Ruqiyyaa Sahala Yaman irraa tokkoffaa, Nasiim Janaawud Aljeeriyaa irraa lammaffaa, Qamariyaa Waliyuu Muhammad Itoophiyaa irraa sadaffaa ba'uun xumuraniiru. Dorgommii azaanaatiin Muhammad Shaan Abubakar Indooneeziyaa irraa tokkoffaa, Umar Duuraan Turkiyyaa irraa lammaffaa, Adam Jibril Itoophiyaa irraa sadaffaa ba'uun xumureera. Dorgommii tilaawaatiin Abdul Razzaaq Alshaawi Masri irraa tokkoffaa, Karar Laayis Iraaq irraa lammaffaa, Anjar Kamdaan Yaman irraa sadaffaa ba'uun xumureera. Dorgommichi amajjii 21 bara 2017 irraa eegalee biyyoota 60 gidduutti geggeeffamaa kan ture yoo ta'u, keessummoonni biyyoota adda addaa irraa dhufan bakkeewwan adda addaa daawwachuun seenaa biyyattii fi musliimoota Itoophiyaa qooddataniiru. Fooramiin qorannoo seenaa musliimaa idil addunyaa gaanfa Afrikaa jalqabaa Itoophiyaatti taa'ame. Fooramiin giddugala qorannoo seenaa musliimaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afuriitti taa'ameera. Waltajjicha irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheek Hajji Ibrahim Tufa, pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar, pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar Dr. Muhammad Saalii Jamal, pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Sultaan Amaan Eebbaa, ulamaa'ota kolleejjiiwwan yuunivarsiitiiwwan biyya keessaa yuunivarsiitii Islaamaa Minisootaa Damee Itoophiyaa, kolleejjii Imaamu Shaafii, mushaayikoota ustaazota, keessummoonni biyyoota alaa irraa dhufanis irratti hirmaataniiru. Saganticha irratti qorannoowwan dhaabbilee Islaamaa biyya keessaa jiraniin dhimmoota miidhaa fi faayidaa miidiyaa idilee fi miidiyaa hawaasaa irratti uummata irraa qaqqaban irratti qorannoon dhiyaate bal'inaan irratti mari'atameera. Dabalataan dhimmoota barnoota amantaa Islaamaa, baankilee Islaamaa biyya keessa jiran irrattis qorannoon dhiyaate irratti mari'atameera. Waltajjichi guyyoota lamaaf kan turu ta'uunsaas barameera. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa geggeessee murtoowwan garaagaraa dabarse. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa geggeesseera. Yaa'icha irratti pirezidaantii mana marichaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaan akka jedhanitti majlisni waggaa 2 fi walakkaan dura gara itti gaafatamummaatti dhufee hojiilee milkaa'oo hedduu hojjeteera jedhan. Hojiilee kanneen cimsee itti fufsiisuun baatiiwwan muraasaan booda waggoota 5f dhaabbaticha kan hoogganan filannoon sadarkaa biyyaalessaatti kan geggeeffamu ta'uu himaniiru. Manni marichaa yaa'ii geggeesseenis murtoowwan garaagaraa dabarsuu ibseera. Haaluma kanaan sanada hundeeffamaa fi raawwii boordii filannoo qophaa'ee raggaasiseera. Hawaasni musliimaa umriin isaa filannoof gahe masjida naannawa isaatti argamutti galmaa'uun filanicha irratti dammaqinaan akka hirmaatu waamicha dhiyeesseera. Dabalataan yaa'ichi miseensota boordii raawwii filannoo federaalaa filachuun filatamtoonnis kakuu raawwataniiru. Waltajjicha irratti hojii raawwachiistonnii fi miseensonni mana maree dhimmoota Islaamummaa naannolee fi bulchiinsa magaalota akkasumas keessummoonni biroon hirmaataniiru.
Godina Buunoo Beddellee Aanaa Beddellee Gandaa Mirgaa Beddelleetti sagantaan eebba barattoota quraanaa taasifame. Saganticha irratti eebbifamtoonni dhiiraa fi dubaraa 80 ta'an qophiilee garaagaraa dhiyeessaniiru. Qophicha irratti keessummoonni garaagaraa qaama mootummaa irraa argamuun ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Keessumaan kabajaa guyyaa kana Sheekh Ismaa'eel Abbaa Melkii saganticha irratti argamuun sagalee isaanii kiilolee sanaan ergaa dabarsaniiru. Sheekh Muusaa Jamaal gama isaaniitiin TV Hamilton wajjin saganticha irratti argamuun ergaa hawaasa musliimaatiif dabarsanii TV Hamilton hamilee uummataa waan ta'eef isin biratti argame jedhan. Qindeessaan sagantichaa Sheekh Ahmadiinii fi barsiisaan quraanaa bakka kana Sheekh Tamam akkasumas hawaasni saganticha irratti hirmaatan televezyiinii Hamilton galateeffataniiru. Saganticha irratti dubartiin tokko shahaadaa fudhachuun gara Rabbii deebiteetti. Sirna kana irratti badhaasni barattootaa fi televezyiinii Hamiltoniifis taasifameera. Sheekh Muusaa Jamaaltu gabaase. Godina Buunoo Beddellee Aanaa Cooraatti markazni Nuur haafizoota quraanaa 200 ol dhiiraa fi dubartootaan eebbisiise. Markazni kun Sheekh Yaasin Abbaa Giddiitiin waggoota hedduuf quraana qaraa'isaa kan ture yoo ta'u, iddoo lamaa'onni mushaayikoonni hooggantoonni mootummaa argamanitti marsaa 32ffaadhaaf barattoota 200 ol eebbisiiseera. Markaza kana jajjabeessuu fi gadi dhaabuudhaaf akkasumas masjiida markazichaas ijaaruuf hawaasa naannichaa irraa sagantaan galii walitti qabuu bal'inaan taasifameera. Saganticha irrattis hawaasni hedduun hirmaateera. Waa'ila keenya Fu'aartu gabaase. Aalimni guddaan Sheekh Kaliil Abbaa Goduu umrii waggaa 100 olitti addunyaarraa boqotan. Aalimni guddaan Sheekh Kaliil Abbaa Goduu jedhaman bara dheeraadhaaf darasaa ilmii hawaasa musliimaa godina Jimmaa Aanaa Naaddaa magaalaa Sandaaboo fi naannoo ishee barsiisaa turaniiru. Aalimni kun bara jireenya isaanii keessatti waggoota dheeraadhaaf darasoota ilmii fi hayyoota hedduu oomishaniiru. Sheekh Kaliil Abbaa Goduu umrii waggaa 100 olii kan jiraatan yoo ta'u, tibbana du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Sirna geggeessaa isaanii irratti ulamaa'onni hedduun argamaniiru. Sheekh Muusaa Jamaaltu gabaase. Kuufamni waliigalaa baankii daldala Itoophiyaa birrii tiriliyoona 1.4 caaluun ibsame. Baankiin daldala Itoophiyaa kuufamni waliigalaa isaa birrii tiriliyoona 1.4 ol gahuu beeksiseera. Baankichi walakkaa waggaa jalqabaa kana keessa kuufama guutuu biyyattiitti walitti qabame keessa dhibbeentaa 58.3 walitti qabuu akka danda'e beeksiseera. Baankiin daldala Itoophiyaa raawwii hojii walakkaa jalqaba bara baajataa 2017 qorachaa jira. Baankichi bara baajataa 2017 ji'oota 6 jalqabaa keessa maallaqa kuufamaa birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 45 qabxii 9 walitti qabachuudhaan kuufama waliigalaa isaa birrii tiriliyoona 1 fi biiliyoona 4 oliin akka gahe beeksiseera. Kunis baankichi galma isaa dhibbeentaa 147.6 akka galmaan gahu taasiseera jedhame. Bu'aan baankichi galmeesse kun fooyya'insa hariiroo maamiltootaa fi baankichaa fi qulqullina tajaajila baankichi kennu kan calaqqisiisu ta'uu ibsameera. Kunis baankichi itti gaafatamummaa guddaa dinagdee Itoophiyaa kakaasuuf qabu akka bahuuf kan gargaaru ta'uu baankichi ibsa baaseen beeksiseera. Lallabaa amantaa bakka hin malleetti geggeeffamu to'achuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuun ibsame. Itoophiyaa keessatti lallabaa amantii bakka hin malleetti geggeeffamu sirreessuuf rakkoo kana haala itti fufinsa qabuun furuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuu biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Adeemsa qajeelfama kana baasuu keessatti dhaabbileen amantaa, dhaabbileen adda addaa fi qooda fudhattoonni waajirichaa dabalatee akka irratti hirmaatan biirichi ibseera. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii Finfinnee waltajjii marii torban darbe kutaalee hawaasaa adda addaa waliin geggeesse irratti gorsaan biirichaa obbo Gabree Daanyaw magaalattii keessatti lallabaa amantaa bakka hin malleetti raawwatamu hir'isuun akka danda'ame dubbatan. Lallaba naannawaa Meeksikoo fi Maganaanyaa irratti raawwatamu ilaalchisee hubannoo uumuun itti fufinsaan furmaata laachuu fi kanneen sirreeffamuu qaban sirreessuudhaan bal'inaan rakkoo kana hir'isuun akka danda'ame dubbataniiru. Akkasumas lallabni amantaa bakka mana amantaatti karaa bilisummaa amantaa hin dhiibnee fi seera qabeessa ta'een geggeeffamuu akka danda'u dhaabbilee amantaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru hubachiisaniiru. Dabalataan akka biyyaatti lallaba amantii bakka hin malleetti geggeeffamu sirreessuu fi rakkoo kana haala itti fufinsa qabuun furuuf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuunis eerameera. Kan daawwachaa jirtan televezyiinii Hamilton irraa oduu yeroo kanaaf isiniif qindeessine gara oduu biyya alaatii qindeeffannetti jira. Dhaabbanni gargaarsaa USAID akka cufamu Tiraampii waliigaluu isaanii ibsame.
Dureessi Yuunaayitid Isteetii fi bulchiinsa Tiraamp jalatti bu'a qabeessummaa dhaabbilee federaalaa kan to'atu Eelen Maask eejensii gargaarsa guddicha biyyatti USAID'n cufamuu irratti pireezidaantii Doonaald Tiraamp waliin waliigaltee irra gahamuu beeksise. Maask wiixata ganama fuula Tiwiitarii gubbaatti akka maxxanseen suphamuu kan danda'u ol babbadeera jechuun dhaabbanni Yuunaayitid Isteet baroota dheeraaf biyyoota guddachaa jiraniif deeggarsa namoomaa dhiyeessuu fi hojii namoomaa deeggaruun beekamu cufamuuf akka deemu beeksise. Abbaan qabeenyaa Tiwiitar yookiin X, Teslaa fi SpaceX Eelen Maask koree Tiraamp baasii waajjiraalee federaalaa xiqqeessuuf hundeessan walitti qabutti jira. Koree kana irratti dureessi addunyaa kun dhaabbata gargaarsaa United States Agency for International Development USAID cufuuf hojjechaa akka jiran hime. Maree Tiwiitar yookiin X gubbaatti godhame tokko irratti dhimma hojjettoota USAID ilaalchisee pireezidaanticha waliin bal'inaan mari'anneerra. Cufuu akka qabu irratti waliigalleerraa jedhan. Dilbata darbe bulchiinsi Tiraamp aangawoota nageenya USAID lama aangoo irraa kaasuu Reuters maddeen sadii wabeeffachuun gabaaseera. Sababni isaa ammoo namoonni kunneen waajjira Eleen hoogganu Doog irraa argaman kutaa waajjira USAID dhorkamaa ta'e akka galan hayyamuu diduu isaaniitiin. USAID maallaqa gargaarsaaf oolchuun dhaabbata gargaarsaa guddicha addunyaati. Bara baajataa 2023 keessa USAID doolaara biiliyoona 72 karaa dhaabbata kanaa baasii gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti fayyaa dubartootaa irraa qabee hanga bishaan dhugaatii qulqulluutti namoota waraanaan miidhaman gargaaruu irraa qabee hanga HIV/AIDS qolachuutti hojjeteera. Bara 2024 keessa konkolaattota deeggarsa namoomaa fe'an dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhiyeesse keessa dhibbeentaan 42 gama USAID'n dhufe. Dhaabbatichi guutuu addunyaatti hojjettoota 10,000 ol qaba. Atakaroo hooggantoota bu'a qabeessummaa dhaabbilee federaalaa to'aturraa dhufan wajjin mudate hordofe sanbataa fi dilbatas marsaariitiin USAID hin hojjetu ture. Tiraamp irra deddeebiin pireezidaantii Yuunaayitid Isteet ta'uun kakuu raawwachuu booda qabeenyi dhaabbilee gargaarsa alaa biyyattii hedduun akka hin sochoone dhorkaniiru. Sababni ammoo imaammata isaanii Ameerikaa Faarestii jechuun baasii xiqqeessuudha. Dhorkaa kaa'ame kanaan hospitaalli godaantota taa'e iddoo waraanni jirutti hojiin fanjii dhabamsiisuu fi wallaansi dhibeewwan akka HIV sodaa dhaabbiidhaan cufamuu jala galaniiru. Maask waa'ee hamma maallaqa US baasaa turee fi amma baasuuf karoorse yoo dubbatu hanga ammaatti tiriliyoona tokkotti akka siqu ibseera. Himannaa hojmaata badaa dhaabbaticha keessa jiru wayita ibsu appilii raammoo ofirraa qabu qofa osoo hin taane USAID kan raammoodhaan guute jedhe. Dhaabbanni kun biyyoota hedduu keessatti gargaarsa namoomaa taasisaa kan ture yoo ta'u biyyoota akka Itoophiyaa dabalatee gargaarsa qorichootaa fi meeshaalee garaagaraatiin miidhaan inni geessisu olaanaa ta'us namoonni tokko tokko ibsaniiru. BBCtu gabaase. Qaraxa Tiraamp biyyoota garaagaraa irra kaa'uun cimaa dhufuu hordofee gabaan addunyaa gadi bu'aa dhufuun ibsame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota akka Kanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa irra qaraxan kaa'a jechuu isaanii hordofee gabaa addunyaa irratti gaheen Eeshiyaa gadi bu'eera. Gabaawwan aksiyoonaa Awurooppaa gurguddoon hundi isaanii dhibbeentaa tokko oliin kan gadi bu'an yoo ta'u, kanaan dura gabaan aksiyoona Jaappaan ammoo dhibbeentaa 2.7 gadi bu'eera. Doolaarri Ameerikaa gabaa maallaqaa irratti haalaan cimuudhaan yuwaaniin maallaqa Chaayinaa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu sadarkaa olaanaa galmeesseera. Doolaarri Kanaadaa ammoo erga bara 2023 as yeroo jalqabaatiif sadarkaa gadi aanaa ta'etti gadi bu'eera. Investoroonni yeroo jeequmsa galii dhaabbilee gurguddoo miidhuu fi guddina addunyaa kuffisuu danda'uuf qophaa'aa jiru. Kanaadaa fi Meeksikoon alergii isaanii gara USAitti ergan irratti qaraxa dhibbeentaa 25 isaan mudachuuf jira. Meeshaaleen Chaayinaan hojjetamanis akkasuma qaraxa amma jiruun alatti dhibbeentaa 10 dabalamuudhaaf jiru. Kanaadaa fi Meeksikoon qaraxa Tiraamp oomishaalee isaanii irra kaa'e kana haaloo bahuudhaaf deebisanii kan dubbatan yoo ta'u, Chaayinaan ammoo tarkaanfii deebii wal simu kennuudhaan tarkaanfii Tiraamp dhaabbata daldalaa addunyaa irratti mormuuf dhaadatteetti. Tiraamp qaraxni kun qoricha seeraan alaa fi godaansa gara Ameerikaatti taasifamu dhaabuudhaaf barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaas qaraxni dhugaatti gamtaa Awurooppaa irratti kaa'amu akka danda'u dubbataniiru. Garuu ammoo Yuunaayitid Kingdom sararaan ala osoo jirtu waliigalteen taasifamuu danda'a jedhan. Investoroonni waraanni daldalaa guutuu ta'e ka'uu danda'a jechuun raafamaniiru kan jette Suuzaanaa Istireetaa. Itti gaafatamtuu maallaqaa fi gabaa hargii Lenisdaawon gaheen dhaabbilee konkolaataa Awurooppaa keessatti baay'ee gadi bu'uu kan agarsiise yoo ta'u, dameen kun taarifa kanaan addaan cituu irraa kan ka'e balaa guddaa akka qabu himameera. Gabaasni kan BBCti. Hordoftoota televezyiinii Haameltan kabajamoo oduun guyyaa kanaaf qindeeffanni kan hangamaa hordoftan ture. Odicha kan qindeessee isiniif dhiyeesse Yuusuf Warqiisaati. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa rabbiitiin nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.